برا بمجا نما ماليني والله خسر رجلي يسجر جاني خدتني تدبني خناتو أما لوس أنجلس عقوبت لوس أنجلس كان حاتات لوس أنجلس مرة حاتات هاي تيرو لوس أنجلس كيس الدلق مجرو شيطان دلق مجرس خيرين دلق مجرتي المام مسلم أميكاتو بتشخيس عقوبتير وصور كون جيم غندي نتدلته نمني بوهاجرو مسلمني بوهاجرو تيل من قدوم مليشان غرفا ما جرتو جارسة چيسي نجيسا أسين كاو نجيسا جون غره قبساي يرو تكس غافت أما يرون ميديا غافت ميديا دان قبساو جرأي غوني خانم تيل سنيفو والكبجون سري دا سري 100% أفان كبجاتين أصون الربنتين أصون غرتي إسان والنجيشون تين سيجله برا يبا مچا نما ماليني والله خسر رجلي يسجر جاني خدتني تدبني سيجله خناتو أما لوس أنجلس عقوبت لوس أنجلس كان حاتات لوس أنجلس مرة حاتات هاي تيرو لوس أنجلس كيس الدلق مجرو شيطان دلق مجرس خيرين دلق مجرتي المام مسلم أميكاتو بتشخيس عقوبتير سيجله بيس واي لوس أنجلس وان قدورة وان الدنيا دي أمريكان تكر قدو دندي سيركويسي مئتي أمتما مسلمة خنا بيجي في تجرو مي خنو ما سجليتي أتي سيتو شيخ أقواتي سيتو أستاذ حقاتي سيتو إيرا أقواتي سيجله مي إسوما خناف والروما سنيف سجليتي أني قافس والله بالله أسرتين سدا وداي قافاتي قباتي فيديو متك دواتنا منا ديدن كان دابا دواتنا دابا سيقول قافاتي جت سيقول هاي بر يا بليسو إلا أنا ما يورين أستاي أمريكا عندهم فدير ربز أمريكا عندهم بيجي أمريكا قبضو كيستي يودوتي في اللي مرجع قبضايج تيتيفو مرجع قبضو مي مرجع من ما خمي فل مي مرجع نما مرجع في فل ميتو مرجع نما فل ما أسامينون فيديو نبري جرام أسامينون أمة مسلمة شيء كوتيسن كهوتشور راياس جابر فيديو رد هوتشور قباتي بلا ليفته hati tenya dengkat ilman kana eisan geisa me ilman kana wajje eisan daqa manan raddi gani gabbate video san posti gote sigale gabbate posti gote sigale gota kenya gota jechum ban malubbu da barse si ganu yechura bar ماليف دبرسين كننيف هاي بلسوم بدادي ندوغا غندرا منرا يغلابر بداسا قربان كيسا منتي سنيفي دي خانا مامور منياتي مكانا تكاب دوغا غندخينيا دلتي خانا تفتاجر تو غندخي ترا يغلتي تابور راجتي مامور بني يو دوغا استاذ دوغا تاتي لوس أنجلوس مالتو سيجي سنيفو واني نبنيسن وري أسرع وري ميدياهم يون أنتوكو غوريس ندابو دندو قبضن ونمان هيوتا بليس ونمان هوغنوت أرومو بليس سيجي خوما چورا بورا چناچه ددبا ساني سريفر دو جچوني ددبون سيجي rakkoon teenya guddoon sigale rakkoon teenya guddoon bakkitti nu qabde bakkitti gartee nu rakkifte cinaacha dadhabaa hayyoonni keenya qabu walitti himuu dadhabuun sigale saniifu hay osoon taanii boonyu taanirra gartee nu fidee wanna nu godhee jechuudha so saniifu ani Ugarra if duban debu. Yele.
Gaafa namni tokko sirrii jiru sirrii jirtaan jaal. Gaafa namni tokko immoo gartee bahar gama taa'ee bahar gamanatti qabsaa'aaf godhuu barbaadu osoon bahara bira. Ana immoo osoon rakkoo Minnesota taa'ee jirtu yooniin Itoophiyaa balaaleeffadhe anaan maraata. Sigale. Osoon rakkoon Jimma ganda inni itti dhalate namni boohaa jiru muslimni boohaa jiru. Sigale. Manguddoon milishaan garafamaa jirtu. Jaarsa ciisee najjeesaa asiin ka'u najjeesaa jiruun garre. Namni jiruu jibbee. Sigale. Osoon sun jiruu sanii sagalee ta'uu dhiifte afaan kee dubbatu khasi dhalee si guddisi khasi qaraasisee sadarkaa saniin si ga'e. Osoon sanii sagalee ta'uun jirtuuti gaazaafiin sagalee ta'a. Adeero. Kalla wanni kana gurra nama waa beeku gurran seentu. Yoo kanaan dhiibdee nannayite irra gurra kana na seenti jechuudha. Saniifu ustaada keenya suutuma deema suuta jedda dura ati kan goota jaamteef Oromoof lolteemi akkasiimi akkasiin jedhan Oromoof loltee Oromoof dhaabbatteemi hayyi Oromoo dhumu jirtu Oromoo piipiin gibiraan gidirsaa jirtu qaaleensa jireenyaatiin dhukkee godhaa jirtu milishaan gartee mana kee duubatti cafaa jiru saniif sagalee gaafa taate wallahi billahi ati dhugumaan goota tanaasumatti hin dhaaba yoo inni gaddeebi'e ganaa waldiisuun hin jirtu jechuun nuti Ameerikaan biyya teenya gartee so saniifu tanaasuma dhaabeetiin dubbii Jawaar Mohammad deebi'aa jechuudha. Dubbii Jawaar Mohammad hayyoonni keenya waan takka hubachuu qabdanii jechuudha. Yeroon amma keessa jiru yeroo murteessaa keessa jirra jechuudha. Yeroo wal dura dhaabbatan keessa hin jiru jechuudha. Yeroo wal wajjiin dhaabbanne qaamaan qalbiin qabeenyaan bineensa kana dura dhaabbannu keessa jirra jechuudha. Bineensi kun maqaa Oromootiin dachii balleessaa jira. Dachii balleessaa jira. Sabaa sablammitti gartee sabaa sablammi hunda hurutee dadhabina saatiin gartee dadhabina qabu biraa yessarii qofa ifiin tarrise guyyaan ani isiniin jewee irra. Yessarii qofa ifiin tarrise isa malee nam tokko aangoon qabu guyyaan jewee irra. Arra miti jechuudha. Gaafaan an deengadda gabbayee kophaati. Gaafaan an deengadda gabbayee kophaati. Gaafa Soomaaliyaa inni dhaqee wanta juusa yaadattan gaa Rabbu magaalaa toonfachuu malee maaliin godha. Wallahi itti milkooytuun jeenii ture jechuudha. Gaafa Soomaaliyaa laanti isin hundi ni yaadatta. Sigale. Isin hundi ni yaadatta. Itti milkooytu. Arra kun uummad fi diidamii takka dhukaaseeti Hassan Sheek simatee jechuudha. Waa'ee Soomaaliyaa laanti san seenaa godhee bira kutee. Tan namaan hin mari'atu. Namni inni mari'atu lubbuu jalan dubbatu namni tokko aboo kararra jirtu yoo jeen boruu dur waraqaa barreessee ergeef akka taayee ergisa yaadattu nu wajjin dalaguu keetiif galatoomi maarree keetiif galatoomi haya badaba bar akka nama galata beeku sigale gantuun kun sigale akka nama galata beeku galatoomi waliin itti fufuu hin dandeenyusi saraara sadi qofaan si geggeessaa jechuudha dur paartii wayyaanee heeraa fi seera qabdi. Naannoo hundarraa bakka buufateen namni hundi federaala ergataa jechuudha. Yoo ati badii qabaatte namni Oromiyaan ergattee ministeera ta'e yoo badii qabaate achii gabbarreessanii jechuudha kabajaa paartiitiif. Amma wanni paartii jedhamu hin jirtu namicha tokko qofaa jira jechuudha. Sanuu kana man dhageenya kana maan hin mareen kamarii marabbaan isa bira hin jira ka aadaaf safuu fixe caccabsee nyaatee deemuutu jira jechuudha. Kana gartee yeroo amma wal dura dhaabbannu miti yeroo tokkummaan dhaabbanne waboonis kara danda'u jaawaris kara danda'u hayyoonni birootis kara danda'u yeroo gartee bineensa kana dura tokkummaan dhaabbannee bineensa kana gartee bineensa kana irraa biyya teenya seef godhannu malee yeroo amma gartee maaltu maarree jira meetir kishoo maarroo jira maarroo Angorra jira waan jedhamu kana kijiba kana gubii geettisi gale. Namni si balleessuu deemu ilma siin ta'u yeroo hundaa'u. Sirna qabsoo Oromoon federaalizimii Oromoon waggaa meeqa dhiigaan harkatte.
Federalizimii Oromoon gartee itti buqqaatee itti cabxee itti gudeedamtee itti gubattee itti biyyaa baatee federalizimii Oromoon caccabtee fidde kana arra unitariin nu deebisu jira jechuudha. Dheengadda arkitan waa'ee maallaqaa khaleessa dheengadda maaliif khaleessuma arkitan waa'ee maallaqa irratti sirna Haile Sillaaseen dheengadda hordofaa ture fideeti Itoophiyaa caccabteen suphu jira siin jaabu. Eenyu caccabse isumaa caccabse jechuudha. Namni akka amata jahan kanatti Itoophiyaan caccabtee hin jirtu. Sigalee hin jirtu. Tana gartee jala muraa ifitti hima. Yeroon keessattuu hayyoonni diiyaaspooraa jirtu. Wali bu'insaa fi wal qocholuu fi gartee amma dura gartee isinii fi jaawarii gaggeeffan sun muuxannoo dhabuu fi dardarummaa jaawarii fi gartee namni hogii dardaraa gartee waan murteessu hin beekan. Mimma viidiyoo jaawarammaa intarvii kennuu fi tan waggaa meeqa dura kennuu ture laale. Durbar ifdhaye maal jee sadarkaa gartee mucaan utaaluuf deemaa jeetiin an kursiifaa jala qabasii galeechi utaalee isaa utaalu kan amma bara tasgabbaa'e. So namni gartee bultirraan tasgabbaawaa deema jechuudha. Waan dabreefaa walii qoqqottanii sigalee maaliif wal qorrabbu liyeen waan dabreefaa walii qoqqottanii akkana nu godhuu turte maarree nu godhuu turte mitirkishoo nu godhuu walumatti hidhannee waliin qabsaa'u jirra malee way jaawar dalagee nu nyaachisuu ture nuti dalaginee isa nyaachisuun turreemi. So faayidaa sabarra wal dhabne faayidaa sabarratti amma tokko taanee sa'aa waliin dhaabbannu jirra malee sa'aa waliin dhaabbannee bineensa kana dura dhaabbannu jirra malee sa'aa wal dura dhaabbannu hin jirru jechuudha. Anammoo waan kana akkanumarraan ka'een haasa'u waan hususii jira laa hususii jira. Hoggii qabsoon Oromoo tun xiqqoo oowwitee xiqqoo boca godhattee namni sirnatti goona jee ka'e hususii takkaan maddii kaa'e. Sigalee hususii tana dhiiroo gaala qallee firraa du'aa itti goona. Sigalee gaala qalleetii firraa du'aa itti goona. Dhugumaan isinii himan gaala qallee yoo du'aa firraa itti goone malee Rabbiin gartee Oromoon tun hoggii ooftee hulaa afaaniin geesseetuma qawwee oodii aboo Oromoo eessa oodiitan haa hin taane bargaara yaana haya amma dhiibanii qawwee fudhate Oromoo har'aas gaduma horiitanii hin taane maaliif waa du'aa ifirraa godhuu qabnu jira. Sigalee oofanii afaan karraatiin hogii kan qawwee fudhatanii osoo ati ol deemaa jirtu osoo nan sheekaa butaa jimaa bobaa kaayyatee afaaniin araat kiiloo kaadhajee ol deemaa jiru oriyaan afaan dhufan marroonfa aboo isa horiitan gaafiitun deebiini. Sigalee maaliif abbootiin keenyaas akkanuma turtee beeku maaliif abaarsa wahii kan qabnu jira yoo hayyoota nama addunyaan tun dhageeffattu harkaa qabnu. Yoo qabeenya kan addunyaan tun Itoophiyaan guutuun Afrikaan guutuun itti hawwitu qabna. Sigalee maaliif galma ga'uu dadhabne? Sigalee hayyoonni keenya kana dhaabbadhaa taa'eef laala yeroo hunda immooshinii kee injifachuu danda'uu qabda. Sigalee nama tokko jibbuu dandeessa. Sigalee amma jaawar jibbuu dandeessa yaada isaa deeggaruu dhabuu dandeessa. Garuu yeroo ammatti mee dhugaa dubbachuuf osoo hin sobne diiyaaspooraa kana keessa hoogganaan nam lama baasee miitingii haasofsiisuu danda'u ni jira. Akka jaawar uummata guutuu akka gabbaasu kana akka jaawar uummanni guutuun buqqa'ee gaafiitti dhufu bara warri gaafiitti dhufu kunu isatti amanee itti dhufaa bara namatti namanne maal gootaa dhuftee gaafii gaafatta galma keessatti. Sigalee hin jiru jechuun nama akkanaa jabeeffatteeti isa if harka qabdee mooraatti ijaarrattee akkasitti sirnatti tolchitee itti fayyadamtaa jechuudha. Diinaan cabsitaa jechuudha. Jaawar akka gabra dalagaadhaan namni isa ga'u hin jiru. Dubbiidhaanis namni isa ga'u hin jiru. Sigalee namni miidiyaa fedherra bara uummanni kun paarlamaa isaatu qaallichimma isin goote jettaniin kun paarlamaa inni isaa bar torbaan lama dura gaafii kanaas gaafatu deemanii itti qophaa'ee jiran gaafii jajjabduu keessaa dhayeeti gaafii lallaaftuu qofa qabatee dhufaa bara. Saniiwu Daani'el Kibraffaa dura kaayeeti akkana jedhanii tana gaafachuu deemanii maaliin jedhan waan jarri jeenis katabatee dhufaa bara. Dhiirti bar sigalee abbaa fedhe dura teesseeti dandeettii jaawar namni laaluu barbaaddu wohuma kaleessa
riyooti irratti haasa'e dhaqii dhageeffadhu. Ana afaan Amaaraallee hin beeku, nama afaan Amaaraa beeku sirriitti naa hiike. Ajaa'ibaan gaafii namichi isa gaafateefi sigal gaafii namichi isa gaafateef akkaataa inni itti artikulee godhee deebise. Sigal bataam amazing sigal. Saniifuu obboleeyyan kiyya wanni amma godhuu qabnu keessattuu hayyoonni gartee amma sa'aatiin amma sa'a wal dura dhaabbatanii sa'a wajji dhaabbatan hin dandeessan. Anarraa eegali hin dandeenyu, nam lama gabbaasuu hin dandeenyu. Yeroo ammatti namni dhageettii qabu, namni nama baasuu danda'u, namni galma ummata guutuu danda'u gurbaa kana qofa. Sigal feetu deeggari feetu dhiisi. Galma inni guute kanarra koottu ajandaa kee gurguradhu jechuun dura dhaabbattee isa gaafii hin taane gaafattee gurbaa wixi godhuu miti. Sigal dhaabbattee wajjin dalaydee faayidaa teetirratti daandii keetirrattuu isa oofuu danda'u qabda. Oofuu danda'u qabda. Kana gochuuf maal godhuu qabda? Sigal dura onnee tee qulqulluun dhiyaachuu qabda. Onnee qulqulluudhaan dhiyaachuun dirqama jechuudha. Saniifuu yeroo gartee amma laal Oromoon konfiis taate keessa jechuudha. Konfiisiin san eenyuutu karaa deebisu jira? Eenyuutu amma gartee akkaataa qabsoon bifa godhattu, boca godhattu eenyuutu itti godhu jira? Yoo jennee kan dubbannu taate Jaawarii jechuudha. Saniifuu siyaasaa teetiiniif cimsaa, paartii tee jabeeffachaa, paartii tee diigii hoottu namni siin jiru. Paartii tee diigii Jaawar jalaggalii Jaawaruma faarsii namni jiru. Hoggii Jaawar dogoggorees gorsaa. Akka madura harkuma walii dhawaa wal jala yaa'u san Jaawar goota Jaawar maarre yoo inni waa balleessa bakka tanatti hin taane waliin jecha amma raayyaa'u bakka tanatti hin taane jechuun jirra. Waan bar ilma keenya ta'e gorsu jirra malee sheeyni biroo dhufee waan fedhe haasa'e san isaa fi Ameerikaa wal beeka Hindirraa yoo dhufee haasa'e namirraa dubbatu ni jira. Suudirraa Yamanirraa yoo dhufee haasa'e Masirraa yoo dhufee haasa'e namni irraa dubbatu jira. Waan ilma Oromoo ta'eef raayyaa keenya kun simma daalu jechuun jirra jechuudha. Jaawariinis hoggii inni dogoggorees sigale waraanni isaa kunis uummatarraa qaqqabbanaa hoggii namni nama isa qeequ hin jibbina. Namni Jaawar qeequ nama Jaawar fayyadu. Qeeqa jechuun daawwitii keessattiif garta, dadhabina kee hundachi keessa garta, nama si qeequ san keessa garta. Wanni itti qaallichi khasaare maal amma biyya bulchuun nama isaan noojuu hunda ibbiraa yaasee yessarii qofa waliin qabate. Yessariin tun maaltu isiin ga'e nyaattee dhuydee makiinaa bareedduun deemti. Yeroon kee ka dubbate silaa'uu mana hidhaa seena. Warri gartee dubbate hundi mana hidhaatti naqaa. Caala afaaniin jedhanii protesti godhu jiranii jechuudha. Bar caaliin tun protesti irra guddaan isaanii bar protesti jiranii bar ministeerota jettamu, pirezidaantota jettamu, maal jettamu, kaabinoonni kun hundi kana caljaan waan inni juutan hunda yes sirri yoggi namni siin jee atummaa nuuf ajaa'ibda bar. Amma ati fiidee gaafa duuba waan tokkoffaa taate hayi sii tokkoffaadha siin gaafa namni siin jee rakkoo hijire jettee ilaaluu qabda. Amma bar jarri kaabinee isaa kun akkana jechuun jira sigalee. Namicha biitti harkaa baxaabbatamtee gartee Finfinnee qofa galee addunyaa tana guutuu si sodaata janiin sigalee. Namicha bar uggii Finfinnee keessaa bahuudhaaf baatii dhuftu bahuu deemu baatii takkaaf bakka inni dhaquu deemu san sakatta'aniiti waraanirraa fagaatee dhaabbate. Inni akka waan gartee uummata keessa deemu makiinaan deema. Osoo kaameruma xiqqochi qabanii bar waraanna callaatu guutu muka keessa eegu. Namicha ifiifuu akkasitti lubbuu isaatiifuu akkasi sodaachaa namni sirra jaalatamu hin jiru janii. Maaliif? Ati bineensaa yoo dhugaa sitti himne nu nyaatta, nu jeefta, nu hiita, nuti ilmaan keenyaaf jiraachuu qabna. Jiraachuun barbaanna. Kanatti himu jiranii bar. Yes, hoggii inni qamadii biyya alatti ergineef yes, hayi. Kunoo qamadii ergine miidiyaan jaalala sitti hin fakkaatin. Bishaan baharaan hin fidaaf yes, hayi. Bishaan baharaa amma fiduu ta'e isaa.
Sigale yabo bar jarja an khabine kanatti smarti rabbi dangarsi bar garin dura dhaabbatteeti miskiini dura dhaabbata hay namni ka isa gartee isa jaalatu fan dura dhaabbate aboo kun hin taatu marra jijja marata mal goota dura dhaabbatta sigale namni ka qeebee kan jiru namni ka qeejabaan jiru namni ka qeebaaraa siduu danda'u jiru mal ifiinu du'a mal godhani ifgatan sigale Karadu deemu jira ifi bahara amma fidu dande cehe gamana dhae gidara dhae kan nama jala dubbatu dhabe amma Hassan Sheekitti waywachu jira jechu sigale amma Hassan Sheek yaameti madfi hunu si dhukhase maradide bitakkan si dhuwa takka history Ethiopia keessatti eega biitti Soomalee jaaramte prezidaantiin hangana kabajame simatamen jiru maalif kadhachu jira ni deyo turban dhufu waan biroo dhagooteenya ministeerri ittisa Soomalee arreeyse jira Kaayiroo jira waraanni Egypti kamis seena waraanni Ethiopia yo waraanni Ethiopia kan dhiifnu ta'ellee daangaa Ethiopia irraa kaafneeti duuba Soomaaliyaa san geessinaa jira waraana Ethiopia garuu waraana Masrii finneeti daangaa Soomalee kanarra keenyaa jechuu jirti Soomalee ayyee waraana kee dhiifna yoo kan jettu taate waraana keedaanga Ethiopia kanarraa kaafne duuba san geessina sigale namni itti taphachu jira jechu inni namaan hin mari'atu akkana naan jedhanii kam goona jee hayyoota kanaan gattaa'e mari'atu yessariin ay arra abaluun caccabsuu deem caccabsi nama si arra tikreen dha'uu deemdaayi fannoon dha'uu deema deemdaayi waboon dha'uu deema deemdaayi ayya namni akka kee waraana beeku sigale namni akka kee jabaa hoggi inni okkunu bar amma an kana ajaa'ibsiisa waa'ee fayyaafaa taa'ee barsiisa bar Dr. Abiyyi jeni amma biyya Ameerikaa tanatti bar doktorummaa tan amatarraa testii fudhatta maaliif dhukkuba haarayaa dhufa wal'aansa kana gartee dhukkuba wajjiin gartee refresh yoo haarayoonfachuu qabda jechuudha inni doktorummaa gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu mee hanuma fudhate haa jennu sigale gaafa gartee baasiliin garaa nama fayyisu sanii doktara ta'ee mee guyyam refresh godhate doktorummaa isaatan amma taa'ee karoonaa faarraa ibsa kennaa jechuun mee karoonaa kana akkamiin wallaanayyoo jannii humbeeku sigale biyya tanatti immoo amatatti fatanaa fudhattuu jira jechuudha yoo amata fatanaa saniin fudhanneen dabare doktorummaan kee rivokta sirraa fuudhamaa jechuudha sigale bar biyya akkasii keessa jirra biyya gaafa digrii takkitti gaafa Haile Sillaaseetiin yoo doktara taate haga duututti doktara yaama fatanaa fudhachuun hin jiru dhukkuba haaree dhufe irratti gartee Ameerikaa fi Awurooppaatu si godhee dawaa ati gootuun dachi kanatti godhijanii si ergan sigale so saniifu hoogganaa gartee abjuu kanaatii fi addunyaa kanaa keessa jiraatuun buluuf jirra dhufee waa'ee doktoraa siitiin tala waa'ee karoonaa taa'ee siitiin tala osuma waa'ee karoonaa tiin talu jiruuti mana bareedaa tokko argammaas bakka injiinara ta'a ammuma injiinar Abiyyi ta'a digale osuma deemuuti baas wahuma takka arka ooyiruu tolte takka ammuma misooma doktora misooma qonnaa ta'a digale so waa hunda anuma beekame hoggijeen kaabinesa si beekai qonna si beek doktorummaa si beek injiinarummaa si beek satellite system darbu beek narraa himiga wanti tana deeninati tana si hundaa'u namni qiyyaa jabaa way so protest irra jiranii jechuudha haatti jabaatanii jirre protest irra jiran addunyaa kanaa keessa bulu jirra jechuudha yeroo kana waan dheertuu tan hunda wanni isin haasee hayyoonni keenya akka waa hubattan silaawan isinirra beekee isin hubachiisu yaadumaan kennachuu jira jechuudha sigale sa'aatii nama kanaatiin biitti bulu jirtu haasawa dheeraa dilaan haasee kan sigale amaloota Abiyyiitii beekan haasawni dhiiraan amma akkatti haasawuu ture kun haasawa Abiyyiitii jechuudha so saniifuu sa'aatii biitti nama kanaatiin bulu jirtutti wal dura dhaabbachuu jechuudha
sigale kana caalaa biitti keenya haarakattu haa cinqamtu gartee hallayyaa haaseentu Itoophiyaan haa tarsaatu haa facaatu yoo Itoophiyaan hin jiraanne beek Oromiyaan ati haasooytu hin jirtu amma matakkal Oromiyaa wallo Oromiyaa sigale asin jijjiga honin gado sigale asin jijjiga hon gadon asin marsabet mujalen kheniyan marsabet jechuun beeyta tun Oromiyaa sigale yoo biiti diigamte tan hunda dhabamaa yoommoo tasgabbuuyte sigale hayyoota kee dhageeffatte hogganoota kee ilaameedhaan sigale shirishiroo zoon hin taane suuta jettee waan hayyuun keessiin jiru siyaasaan tun beeka akka nama caphaa akka ol fuudhu jiruutii beeka sigale dirree dhawaanee galato dirree dhawaan hundi so caphaa kana suuta waliin ol kaafteeti hayyoota kana hidhuu beekaa jechuudha hayyoota siyaasaa kana humna beekanii jechuudha yoo kana hiine waan santu tola yoo kana hiine waan santu bada beekan amma bar dilli abiyyi yessar juukhun hundi buloona jalaayee hojjira usee taa'e hoggiinni makiinaatti qadaadee zinaash biranni irra fajee kute halkanii qaabbula ganama hoggii dhufe makiinaan kaasa hoggii makiinaan hundi goommaan hin dalagu wanti irra hin jiru sigale tana kaa amma deebise eenyu hidhe hin beenu wallahi nama goommaan raayaasaa bulee janiin hayyee jaa sigale ammaan itti deebisame amma itti deebifta janiin maal godhanii itti deebisuun dandeessuu maaltu isaaniin sigale amma itti deebifta janiin so kana maasidhaa bulaa jechuudha so hayyoonni kana beekaa jechuudha humniti siyaasaa tun yoo eessa tuqan baddi yoo eessa tuqan gartee tultii warra beekuu jechuudha warri madeemu jiru kanaafuu yeroo ammatti please wajjiin dhaabbachuu qabna sigale wal dura dhaabbachuun nun barbaachisu mataa jirutti imaamata marra Itoophiyaa jirturraa Oromiyaan bilisoomti siifiin himan dhagee Oromiyaa Itoophiyaa wanni jedhamu Finfinnuma sani malee mee nama Bahardaariin bulchaa jiru garteeti nama Bahardaariin dhaqee bulchaa jiru garte nama Maqaleen dhaqee bulchaa jiru garte nama Asoosaan dhaqee bulchaa jiru garte hinjiru nama gartee naannoo hundarra dhaqeetiin bulcha namni hundi wanni irra wal fixu jiru Finfinneedha Itoophiyaan baanan tun Finfinnuma tana yaadeeru tanammoo ummanni gartee siistamaan hayyoonni siistamaan irra dalaga amma wanni jaawar godhaa jiru especially qabsoo Oromootiif diina xiqqeessitee firee heddummeessaa jirti jechuudha diina xiqqeessitee firee heddummeessaa jirti jechuudha saniifuu qabsoo hoggii qabsooytu diina xiqqeessaa firee heddummeeffatta qabsoo teessan irratti akka namni amanu akka namni konfidensiis irratti horatu godhaa deemu